OBS filannoo uummataa. Rabbitu guddise malee guddatee xammana gaanseen kiyya bichaa muti inna kan biyya maraata nama rakkateeti ana bichaadha fi muti annan dhale malee biyya hundaati. Akaakayyuun keenyas akkuma isaa kanatti beekaa ilmi akaakayyuu magraa abbaa magraa jedhasu dhuguma. Bakkeen amma irra ejjennu kuni manam bootaan an itti dhaladhee gibbii kana keessatti dhaladhee inni roobaa boosate roobaa fantaalleeti immoo gaafa qabsoosan inni ajajaa dhibbaati. Godin Kudayasa abbaa Oromooti. Abbaa Oromoo maraati. Abbaa hiyyeessati. Maatii keenya na gargaaranii na barsiisaa jiru. Waa'ee jiruuf jireenyatillee gara jiruuf jireenyatillee kan nagalche abbaa qabeenyaa Rift Vaalii obbo Dinquudha. Barumsa akka baratanii of beekan gochuu irratti keessa isaa kan jiru gaheen qabu kan nama dinqisiisu. Kan fudhadhurra yookaan namaa kennuun gammada. Addunyaa kanarratti namoonni seenaa adda addaa hojjechuudhaan beekamu. Gootummaa, arjoomina, garalaafummaa, hayyummaa, haxxummaa fi kanneen biroo. Daa'imman dhalatanii gaafa of baranii afaan hiikkatan fuulduratti maal ta'uu barbaaddu yoo jedhaman inni kaan doktara, kaan injineraa, kaan ammoo barsiisaa jechuudhaan fuulduree isaanii hawwu. Meeqaaf milkaa'ee meeqaaf akka milkoofne beekamuu baatullee hundaaf qixa akka hin milkoofne beekamaadha. Namoota milkaa'anii seenaa gaarii hojjetaniifis biyyanatti baay'inaan seenaan isaanii kan himamu erga lubbuun darbanii booda sirna awwaalchaa isaanii irratti seenaan jireenya isaanii dubbifama malee osoo lubbuun jiranii faarsuun hin baramne. Namni seenaa gaarii hojjete lubbuun osoo jiruu seenaa hojjeteen otoo faarfamee garuu gama tokkoon namni sun seenaa dabalataa akka hojjetuuf isa kakaasa. Gama biraatiin ammoo bu'aa inni buuseef osoo inni lubbuun jiruu galateeffachuu ta'a. Dhimma kana waa malee hin kaafne seenaa nama milkaa'ee fi tokko otoo inni lubbuudhaan jiruu himuu fi barbaanneeti. Adolee si bubbisuu birra fakkaatee darbaa arfaasaan roobuu malee dhaabaa firri dubbisuu ijaalaa jeesee darbaa yoo dinquu daayuu malee dinquun koo fiin beekaa yoon gorsaa lamaa teegaa. Koya kutata onusimara arbata kana kaketi jiru orusina latu kanu muriza kutu lambe bifiratu sabo bifiratu kana kaketi jiru orusina latu kanu muriza kutu lambe bifiratu. Yeroonsaa walakkeessa jaarraa 20ffaati. Gosa Oromoo Tuulamaarraa namni seenaa tokko giddu galeessa Tuulamaatti dhalate. Dinquu Dayyaasaa Birruu Gammadaa jedhama. Abbaan Dinquu fi akaakayyuunsaa Dayyaasaa Birruu fi Birruu Gammadaa sirna gita bittootaa keessatti qabsoo guddaa godhanii darbanii. Keessattuu sirna Minilikii fi Hayila Sillaasee keessatti. Jarri kunneen maqaa masoo Abbaa Dooyyoo fi Abbaa Maakkoo jedhamuun beekamu. Teessumni lafa warra Abbaa Maakkoo Birruu Gammadaa giddu galeessa Tuulamaa baha magaalaa Finfinneetiin wal daangessa. Lafti diriiraa fi dirree bal'aan caffeen guutame kun qonnaa fi hormaata beelladaa akkasumas tapha fardaatiif mijataadha. Qalbiin warra nafxanyootaa walakkeessa jaarraa 20ffaa babal'ifannaa lafa Oromootiin booji'ame qe'ee warra Abbaa Maakkoo irrattis xiyyeeffatee ture. Birruu Gammadaa akaakayyuun Dinquu Dayyaasaa ijoollee 65 qabu. Lakkoofsi guddaan kun ibidda balbalaa fi gosaayyoo lakkaa'amu ammoo humna gita bittootaatiif sodaachisaa ture. Lafti
amma godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sandaafaarraa kiiloomeetira muraasa fagaatee argamuu fi Gabreelii Leencaa jedhamee waamamuu iddoo gootni har'a seenaa isaa faarsinu Dinquu Dayyaasaa itti dhalatedha. Lafti hawwataan Birruu Gammadaa fi Dayyaasaa Birruu kitaabitootaarraa ittisanii har'aan gahan kunuunfamee Dinquu harka ga'eera. Dinquunis dachee irratti dhalate kanarratti manneen barnootaa, buufataalee fayyaa fi hojiilee misoomaa biroo hojjeteera. Waa'ee abbaa fi akaakayyuu Dinquu kan kaasneef waa malee miti. Waa malee manni naaruu jedhamiti ree Oromoon. Dayyaas albuuda dachee Oromiyaa badhaas dabareessaa dhaloota Oromoof goota misoomaa facaas. Dayyaas laboomni abbaa makkoo heebbisee kennee ilmasaa Dinquu Dayyaas jiidhaa maatii jiirarraa dhalate. Boonaa biyya sabboonarraa dhalate. Goota hundeen tole beekaa biyya beekarraa mul'ate. Yaa Rabbi galata Dinquu sabaaf uumte. Lammii haa gargaaru jettee kan mul'ifte dhaloonni hin gammada namoota akkasaa osoo nuuf baay'ifte. Sandaafaatti margee leencatti dhalate yookaan guutaalamii ilma abbaan eebbisee Dinquun isa kamii? Yoon waa'ee isaa hime omtuun qabuu komii. Yoon waa'ee isaa hime omtuun qabuu komii. Warri abbaa maakkoo achi as dhufteen isaanii gootummaa qofaa miti ayyaantota abbootii qabeenyaati. Gara laafeeyyii fi arjaadha. Dhimma sabaarrattis gara kuteeyyiidha. Abbaan Dinquu Dayyaasaa Birruu ijoollee 52 qabu. Kanneen keessaa Dinquun ilma 38ffaadha. Obbo Dayyaasaan maqaa masoo abbaa Dooyyoo jedhamuun beekamu. Lafti isaanii baha Finfinnee Gabreelii Leencaatii eegalee Gimbichuu fi Boosat qaxxaamuruun Fantaallee daangessaa. Abbaan Dooyyoo akka ilmi isaanii Dinquun qe'ee dhalatetti ijaarratee gaa'ila godhatee isaan waliin jiraatu fedhu ture. Dinquun garuu dhalatee yeroo waggaa tokko hin caalletti haati isaa adde Daansee Gurmuu dugdatti baatanii Gabreelii Leencaatii Boosatitti galanii. Dinquunis achuma Boosatitti guddate. Akka abbaan fedhan qe'eetti hafee soorummaan jiraachuu kan hin barbaanne Dinquu Dayyaasaa ijoollummaan mana barumsaa galee barachuu eegale. Barri ijoollummaa barnootaan eegalame Dinquudhaaf bu'uura milkaa'inaa har'aa ta'eera. Barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa ga'umsaan xumuree barnoota teeknikaa fi ogummaatiin leenji'ee ogummaa hojii mukaatiin dippiloomaadhaan eebbifame. Katamaa galee bada jenna gaafa horii gurguratuu fi gaafa midhaan qotame gurgurachuu dhufu malee katamaatti gadi guuree balleechenna malee amma nagaan jenne. Akaakayyuun keenyas akkuma isaa kanatti beekaa ilmi akaakayyuu magraa abbaa magraa jedhasu dhugumaa nama namaa yaadu nama aarre bahaariin isaa hundas gaarii sin dhagaa fafee sin dhagaa hundumaa akka beekumsaatitti qabee akkuma amalaatitti qabee nama wajjin jiraata malee guddinni bakkee sana ga'uu hin danda'u namni garaa dhiphataa tokko. Dinquudhaa mana barnootaa xumuree mootummaan Dargii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1983 kufe. Yeroon sun Dinquudhaaf yeroo qormaataa ture. Gama tokkoon dargaggeeyyiin akka Dinquu yeroo sanaa qabsoo sabaa paartilee siyaasaa adda addaatiin taasifaman deeggaruudhaan itti makamanii. Gaaffiin qabsoo Oromoo yeroo sanaa kan dirqisiise Dinquu Dayyaasaas umurii isaa dargaggummaatiin qabsaa'ota Oromoo wajjin gahee isaa ba'aa ture. Aanaalee Fantaallee fi Boosat keessattis gaheen Dinquun gaaffii siyaasa saba Oromootiif ba'aa ture laayyoo miti miiltoowwan qabsoo biroo wajjin. Inni roobaa Boosat, roobaa Fantaalleeti immoo gaafa qabsoo san inni ajajaa dhibbaati. Ajajaa dhibbaati gaafa lolaa san fudhadheeti an Fantaalleen isaan ba'ee qabadhee Fantaalleen ba'ee achitti re'ee karrayyuurraa boruu taachoofa diimaa Fantaallee obboleessa Qasaruuti kuufaa hin beektan. Isaan samrirraa re'ee guureetti qaqqalee nyaachisee waaqiti jettu uwwisee shoolaa meeqatti uwwisee gaafsan dhaamucha laa bulchee isaanilleen eegasi wanni sun hoggaasan hin milkoon qabeenyaa ta'e anillee maqaan abbaan gadaa eegas malatti dabre jecha narratti dabre. Yeroo mootummaan Dargii kufee ta'u mootummaan Ihaadig biyya harkatti galfate
yeroo saniin ani kan gara biizinasiitti gale. Haalli siyaasaa mootummaa ce'umsaa booda Oromiyaa keessa ture erga tasgabbaa'ee booda Dinquun kallattii biraatiin of danda'ee uummata isaa tajaajiluudhaaf karoorfate. Daldala xixiqqaa magaalaa Olancitii fi Adaamaatti waggaa 20 har'aa eegaleen gara abbaa qabeenyummaa guddaatti ce'e. Dinquu Dayyaasaa turtii kana keessatti boqonnaa kan jedhamu argee hin beeku. Mana meeshaalee mukaa, suuqii shaqaxaa fi daldala xixiqqaa biroo yaaluudhaan hojii daldalaa kan eegale Dinquun jalqaba bara 1990mootaa mana barumsaa Naafiyaad magaalaa Adaamaatti hundeessuudhaan tajaajilaa fi daldala olaanaatti ce'e. Bu'aa bayii daldalaa kanneen keessatti mudatan dandamachuudhaan bara 1993 tajaajila barnootaa kennamuu gara sadarkaa barnootaa olaanaatti guddisuun kolleejii Rift Vaalii banate. Dhaabbilee daldalaa fi tajaajilaa hundeeffaman itti fufsiisuu fi kanneen biroo babal'isuun halkanii guyyaa hirriba kan isa dhorke Dinquu Dayyaasaa qabeenyi ofii kan uummata ittiin gargaaranidha ejjennoo jedhu qaba. Waggaa 16 kana moggaasa kolleejii Rift Vaalii jedhuun kan hundeeffame dhaabbanni barnootaa obbo Dinquu Dayyaasaa amma sadarkaa yuunivarsiitiitti guddateera. Dameesaas guutuu biyyattiitti babal'isee 36 godhatee barnoota idilee galgalaa fi fagootiin hanga sadarkaa barnoota digirii lammaffaatti tajaajila kennaa jira. Manni barnootaa Naafiyaadis babal'atee dameesaa 8 gaheera. Kanaanis lammiileen 1000 lakkaawwaman kaffalanii barachuu hin dandeenye barnoota bilisaa argataniiru. Carraa hojiis akkasuma. Warra keenyallee qotee bulaa waan ta'eef barattoota baay'ee torba ol waan barsiisaniif humna itti nan barsiisanii qabani asitti iyyanna galfadhee carraa bilisaatiin barachaa jira. Fedhinnaa barumsa kanaan hin qaba. Fedhinnaa asii barachuu kanaan hin qaba. Dandeettii waan hin qabneef warri keenya waan qotee bulaa ta'anii barattoota hedduu barsiisaniif deeggarsa gaafadhee barumsa deeggarsa kannanii barumsa walabaa barachaa jira. Fuula dura sadarkaa dippiloomaatti yeroo eebbifame booda biyyattiyaafillee guddina biyyattiyaatiif ni yaada digiriidhaan illee itti ni fuufaa. Carraa iskoolaarii naa kenne namoota akka kiyyamoo namoota hedduu barsiisa. Abbaa hiyyeessaati jechuudha. Osoo carraan kun jiraachuu baate baadiyyuma keessatti taafnaa ture warri kun waan danda'e nan barsiisne jechuudha. Namoota hedduudha waan kenneef asittis baratanii immoo hiriyoonni koo baay'een isaanii as keessatti eebbifamanii iddoo gaarii qabanii jiran hojii argatanii jiran as keessa jechuudha. Ijoolleen as keessa waan iskoolaarii kan argatan. Egaa Rift Vaaliin anaaf haadha jechuun nan danda'a. Haadha jechuun immoo maal akka ta'e namni kamiyyuu ni beeka. Wanta haati namaaf gootu hunda Rift Vaaliin namaaf godha jechuun nan danda'a. Maaliif sammuu namaa qoraa? Yeroo ammaa kanaan digirii haa baradhuu malee sadarkaa dippiloomaa illee faarmaasii bilisaan na barsiise. Jireenya koo naaf fooyyeseera. Saba Oromootiif dhaabbatee namni kamiyyuu akka baratu sabni Oromoo barumsaan akka qaroomu barumsaan akka itti fufu akka cimu kan nuu ta'e waaqaa gaditti saba Oromootiif kan dhaabbate Dinquu Dayyaas. Rift Vaaliin galata guddaa qaba. Rift Vaaliin waa baay'ee nu godheera. Abbaa hiyyeessati dhumma keessa illee doofummaa keessa illee nu baasaa jira. Ittiin barannee ittiin qaroomne akkuma nama kamiyyuu hojjennee nu hojjisiisee nu barsiisee nu jijjiiree jira. Rift Vaalii baay'ee galteef. Rift Vaaliin abbaa keenya saadha keenyasi. Kan nu barsiisan scholarshipidha. Nu humna ittiin kaffallu hin qabu. Gargaarsa kana odoo isaan hin gaafatin ofumaa isaaniitiif nu gaafatanii gargaarsa kana nu godhanii sadarkaa kanaan akkam baradhu nallee na gargaaranii maatii keellee barbaadanii maatiin qaba. Maatii keellee na gargaaranii na barsiisaa jiru. Waa'ee jiruuf jireenyatillee gara jiruuf jireenyatillee kan na galche abbaa qabeenya Rift Vaalii obbo Dinquudha. Obbo Dinquu baay'ee galteeffannaa baay'ee jaalannasi abbaa keenyasi hangafa abbaa keenyati. Naannoo Oromiyaatti heddumminaan namoonni hedduu akka baratan gochuu keessatti gargaarsa godhanii yuunivarsiitii ijaaran keessatti akka barataniif gargaarsa olaanaa nama godhaa jiranidha. Akkuma ani hojjedhee argadhe kanatti hunduu qixxee kiyya akka argatu fe'ii kiyya. Kana bichaa oduun ta'in immoo namni tokko ta'ee barnoota irratti cimee saba isaa, uummata isaa, kaayoo isaa oduun daggatiin galmaan gahuudha akka irratti hojjechuudha. Kana godhuudha immoo tokkummaan Oromoo barbaachisaa waan ta'eef Oromoo tokkummaa irratti hojjechaa jirra. Oromiyaa barnootaan bilisoomsuudhaaf kaanee jirra.
Gama fayyaatiinis hospitaala Rift Vaalii jedhamu hundeessuudhaan tajaajilli fayyaa kennamaa jira. Hospitaalli kun tajaajila daldalaaf kan hundaa'e ta'ullee dhukkubsattoota kaffalanii wal'aanamuu hin dandeenye hedduu bilisaan tajaajilaa jira. Keessattuu artistoonni Oromoo umurii isaanii guutuu guddina aartii Oromootiif oolmaa guddaa oolanii rakkoo fayyaa fi dinagdeetiif saaxilaman gargaaramaa jiru. Kanneen keessaa artistiin Hoogoo Banaa, Halloo Daawwee, Laggasaa Abdii, Ibraahim Adam, Tsaggaayee Daandanaa fi Dabalaadamee birrii 100,000 fi wal'aansa bilisaa kennuun tola ooltummaa yoomiyyuu hin irraanfatamne raawwataniiru obbo Dinquun. Hospitaala Rift Vaaliitti kan akkam bilisaan akkaamu yookaan bilisaan yaalamu kan taasisu obbo Dinquu Dayyaasatti ispoonsara kan naataan jechuudha. Kan irratti immoo koonsartii uummanni Oromoo irratti argan irratti qarshii 100,000 gumaata naa kennuun isaanii immoo caalmatti waan caalaa kan nama boonsuudhaa fi kan uummata aanaa qofaan ta'in uummata Oromoo hunda kan gammachiisedha. Obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa Oromooti. Abbaa Oromoo maraati. Abbaa hiyyeessati. Obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa biyyaati. Obbo Dinquu Dayyaasaa tiif ani haasaan ibsuu hin danda'u. Wanti hin jechuu danda'u Waaqayyo umurii dheeraa fayyaa si haa kennu. Karoora kee Waaqayyo fiixa si haa baasu. Walumaan jedha Obbo Dinquu Dayyaasaa nama tokko miti. Obbo Dinquu Dayyaasaa kumaatama. Obbo Dinquu Dayyaasaa umurii kiyya kanatti jagna boota akkasii arguu koottanii baay'ee na gammachiira. Damee hoteelaa fi tuurizimiitiinis hoteela riizortii Soodaree qabeenya mootummaa ture bituudhaan babal'ifamee bifa fooyyee qabuun tajaajila kennaa jira. Yeroo dhiyoos ammoo gaazexeessitoota Oromoo muraasa waliin ta'uudhaan televezyiinii OBS hundeessuun seenaa, aadaa, afaanii fi aartiin Oromoo akka dagaagu gahee guddaa gumaachaniiru. Yeroo ammaa Dinquun abbaa qabeenyaa dhaabbilee hedduuti. Akka fakkeenyaatti Yuunivarsiitii Rift Vaalii, manneen barnootaa Naafiyaad, hoteela riizortii Soodaree, hospitaala waliigalaa Rift Vaalii fi televezyiinii OBS caqasuun ni danda'ama. Qabeenyota gurguddoon abbaa qabeenyaa Dinquu Dayyaasaatiin horataman kunniin kan isaan xiyyeeffatan tajaajila hawaasaaf kennuu irratti. Kun ammoo aantummaa isaan hawaasaaf qaban mul'isa. Qabeenya kana dhuunfaan horatanis qabeenyi koo kan uummata kiyyaati ejjennoo jedhu qabu. Kanas jecha qofaan osoo hin ta'in gochaadhaan mirkaneessaniiru. Nama gargaaruudhaan namni kasaree injira jedhee yaadu ani gizee hundaan nan qarqaara Waaqayyo inuma naa guuta bakka na gammachiisa yookaan kennu kan fudhadhurra yookaan namaa kennuun gammada namni gizee fudhatu gammaduu danda'ate ani gizeen kennu na gammachiisa bakka maaliif nan argadha ani takka rakkadheen beeku. Bara 1994 aanaalee Boosatii fi Fantaalleetti sababa hanqina roobaatiin hawaasni oomishni isaa jalaa gogee beelaaf saaxilame. Yeroo sana qabeenya hangas guddaa kan hin qabne obbo Dinquun lammiitu lammiif birmataa miira jedhuun midhaan nyaataa bitanii uummataaf dhiyeessaa turanii. Bara 2008 bifuma wal fakkaatuun hanqina roobaa aanaalee gammoojjii biyyattii mudateen midhaan nyaataa kuntaala 4,000 ol aanaalee Fantaallee, Boosatii fi godinaalee Harargee Ba'aa fi lixa aanaalee muraasa akkasumas bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiif gumaachaniiru. Naannoo kiyyaan karaa itti aansee immoo naannoo ollaadhaa qarqaaruun dirqama kiyya waan ta'eef har'a immoo kan argitu kuni gartokkee naannoo Amaaraati gartokkeen immoo naannoo Affaarii gara biraa deddeemaa jiranii makiinonni hundi kan argitu kun hundu kana waliin ga'uudhaa fi kuni dirqama kiyyas waan ta'eef of duras akkuma kana naannoo rakkina qaban naannoo beelli gale mootummaa bichaadhaan ta'in dhuunfaa warri abbaan dhuunfatis gargaaruun dirqama ta'uu qabu wanna qabu anis haga akimiin kiyya danda'u naannolee hundaa waliin ga'uudha yaaliin goona kun kanarratti dhaabbataa aduu ta'e ammas of dura itti guddinaa jechuudha. Ammallee wanni jechaa jiru maal
ittaa guddatu ammallee olaa deemu biiftuu haa ta'u bakkaalchaa haa ta'u barraagaa ifuu haa mul'atu ajeeleen waa bulchuu haa horu keessa ajjetu yaa maqaa akka dhaabbatu. Guddina aadaa Oromootiif obbo Dinquun qabeenya horate hunda osoo kennee ni jaalata. Kanumarraa ka'uudhaan haaromsa sirna gadaa Oromoo deeggaraa jiru. Giddugalawwan aadaa iddoo adda addaatti ijaaraman qabeenya isaaniitiin cinaa dhaabbataa jiru. Fi seenaa badallee deebisuudha ammoo humnaanis ta'ee ganzabaanis ta'ee uummata kee cinaa ejjedhaa kanuma dabarsuu barbaada. Kan ammoo gadaa Oromoo keessatti gadaa kana keessaa kolleejii yuunivarsiitii biyya kana 50 waggaa qarqaarsa kennuuf akka asitti ijaaramuuf naannoo Oromiyaa guutumaan guutuurra kan jiru kan akka odaa bultum odaa nabii naannota Oromiyaa keessatti galma ijaaramuudhaaf qophaa'ame san keessatti 250 kennii kennuudhaaf kan qophoofneef kanas immoo akka hojjetamee akka hordofnu fedhii keenyan uummata keenya walitti fiduudhaaf uummata keenya wal beeksisuudhaaf kana hojjechaa jirra. Kanas 50 kanarratti qarqaarsa goone. 40 abbaa isaaniittis abbaa duulaa sirna gadaa Oromoo ta'uudhaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromootiin muudamaniiru. Saba koo ani wanna xiqqoon isin gaafadha. Ani hojii gurguddaan qabu. Hojjetaa 5,000 qabu. Biizinasii bakka adda addaa bakka 50 oliin biizinasii adeemsisa. Oduun ganzabaa isin duubaa isin qarqaaree wayya malee bakka kanarratti xiqqoo na rakkisaa jedheetiin kana isinitti. Ani amma isin qabu seera si qabee gadaa si qabee gadaa kananii si qabee waraana kananii si qabee balkaatulluu si qabee giddeetaa nuu seentaa uummata kana caalu qabeenyi keeyyan uummata kanaatti kophaa keenorree waaqa sii kennee si waanne. Obbo Dinquun kuusaa foolleeti. Foolleen keenya akka bakka. Foolleen kana uummataa. Yeroo ammaas abbaa duulaa ta'uudhaan tajaajilaa jiru. Guddina aartii Oromoo keessattis artistoota gargaaruudhaan adda dureedha. Kanumaaf fakkaata weellistoonnii fi barreessitoonni tokko tokko ogummaa qabaniin waa'ee tola ooltummaa obbo Dinquu kan faarsan. Karrakatera ko bafte ko
gaafa dinquu biiftuu meeqatu ba'ee uummanni Oromoo lafa qabee deebisee gaafa miidhagsuu gama osoo ta'e asitaala ammayyaa walitti yaase. Ayyaanota uummataa kabajaman kanneen akka ayyaana Irreechaa uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti bahee akka kabajuuf deeggarsi abbaa qabeenyaa kanaa olaanaadha. Arjoominni gara laafummaa fi jaalalli eenyummaa obbo Dinquu achi as dhuftee ta'ullee qabeenya halkanii guyyaa ifaajanii horatan kana akka uummanni sabaan amantaa fi ilaalchaan osoo waliin qoodin itti fayyadamu fedhii olaanaa qabu. Kanaaf ammoo fakkeenyi guddaan harka qalleeyyii yeroo adda addaa qabeenya kanaan gargaaramaa jiranidha. ይሄ ወደታች ሲነበብ አቶ ድንቁ ደያስ ይላል። አርቆ ሀሳቢ የምትል ወገኔ ቶሎ ጥፉ ይላል ሌላው በጭካኔ ድርጅት ይስፋ በሁሉም ከተማ ንግግር ይመር እስከ ዳር ይሰማ ቁም ነገረኛ ነህ ለድሆች ደራሽ ደጉ ርኅሩኅ የራበውን አጉራሽ ያመንከው ፈጣሪ ሀሳብህን ይሙላ ስንቱም ሰብስበሃል በአጥር ከለላ ይላል። isin darbu hanga darbutti boota nu barbaade nu dhabe bakka biraa isin bituudha gidee barbaade nu dhabu asuma nurraan beeyat nurraa asinarraan deemtan jee asin nu teessise ilma keenya ilma kiyya rabbi isaan ammallee olo haa godhu utubaa sibiila rabbi haa godhu umrii isaa umrii harraa geessaa rabbi haa godhu. ድንቁ መጀመሪያ ጊዜ እዚህ አሰፈረን። አምጣ ሲባል መስጠት 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 ብቻ ነው። ለድንቁ ምንም ወሳኝ ነገር የለው። እግዚአብሔር ይስጠው። እኔና እኔን የመሳሰሉ ያው ትልልቅ ሰዎችም ከኤችአይቪ ቫይረስ ጋር ነው የምንኖረው። መድኃኒት የምንጠቀምም አለን። ሰብሳቢ ባጣን ከሜዳ ነው ያው እዚህ ጋር እሱ ያስቀምጠን የምንኖረው ማለት ነው። እና አመት በዓል በደረሰ ቁጥር እየመጣ ይጠይቀናል። እግዚአብሔር ይስጠው። ወደ ሀገሬ ብሄድ ሀገሬ የሚያስጠጋኝ የለም። ማን ጋር ሄዳለሁ? ግን ከቤተሰብ ከሁሉም ከእግዚአብሔር በታች እንደ እግዚአብሔር ያው ሰብስቦን የሚያኖረን እሱ ነው። obbo Dinquu Dayyaasaa ga'eessa ganna 50 hojiidhaaf har'as irree fi mogoleen isaanii cimaadha. Molee arjaarri tibaaliin hubaneera wallala barnootaan ganeera. Molee arjaarri tibaaliin hubaneera wallala barnootaan ganeera. Molee arjaanoo biyyeessiin hubaneera ija gurra lammiinuu ta'eera. Rakkoon dhuunfaa cimaan yoo isaan mudatellee abdii kutachuun isaan bira hin jiru. Mudannoo hamaa dhugaa kana mirkaneessus ni qabu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti barri 2005 obbo Dinquudhaaf bara gaddi hamaan itti dhagahame ture. Feenet Dinquu mucayyoo dubaraa obbo Dinquu Dayyaasaati. Dhalattee waggaa 12tti balaa tasaatiin addunyaa kanarraa boqotte. Yeroon kun obbo Dinquudhaaf yeroo dhiphinaa ture. Gaddi sun har'as isaan keessaa ba'uu baatus gadda san dandamatanii osoo duubatti hin deebi'in hojii isaanii cimanii itti fufaniiru. Dhala dabalataas argatanii har'a abbaa ijoollee 8ti. Yeroo hunda waan gaarii kana abjootan obbo Dinquun nama rakkate gargaaruun akka isaan gammachiisu dubbatu. Yeroo kennan hamma kennan caalaa argatu jedhanii amanu. Dhugumayyuu hanguma umuriin isaanii fi qabeenyi isaanii dabalaa deemu tola ooltummaan isaaniis dabalaa dhufeera. Rakkina guddaa keessa dabreet as geenye. Yoggaa qarshii uummataa kennus yoo qarshii biizinasii keenya keessa dabarree biizinasii uummataa yaadnu namni kan itti ganzaba dhumne qaba. Kanaaf uummataa kennu barbaadeeti wayim wanna tokko tokko jedhuu danda'a. Garuu ibiddarra deemneet as geenye. Akkuma jiruun ummata keenya rakkataan jiru qabaataan jiru kana kan hunda keessa dabreetti as geenye akkuma salphaatittis buti seenaa kiyya duubatti oggaa deebistee ilaalte baay'ee kan hani barnootaa ta'ullee jira. Kiyya bichaa muti inna kan biyya maraata nama rakkateeti ana bichaadha fi muti annan dhale malee biyya hundaati. Abbaa nama maraate abbaa nama hundaati. Kun immoo ani baay'iseetan itti gammadeen jedhaan rabbii wajjiniin. Obbo Dinquun nama kana addaan hin baafne xinnaa guddaa kan hin jenne kuni qabeenya qabaa kun hiyyeessa kan hin jenne
hundumaa qixxeen ilaalee nama gargaaruudhaan nama tajaajilu. Hundumaa keessaa namoonni barumsa akka baratanii of beekan gochuu irratti keessa isaa kan jiru gaheen qabu kan nama dinqisiisu. Irra caalamu uummanni ofuudhaan baratee of beekee akka cimu akka guddatu kan isa keessa jiru kan nama dinqisiisu. Qabeenya horachuun bu'aa bayii hedduu gaafata. Doqnummaa mo'atanii qabeenya halkanii guyyaa fiiganii horataniin namoota gargaaruun garuu arjummaa dhugaa fi gootummaa caaludha horaa bulaa. Oromia Broadcasting Service.